Sumayyaan kaleessa hiriyaa ishee dubbistee turte jechuudha. Hawwaa dubbistee turte sagalee qabdee fi walii deebisanii bakka jiranillee haala keessa jirtullee haala rakkoo keessan jira jettee haalli kun keessa jiru haala ulfaataadha jettee hedduu tokko nama gaddisiisa jechuudha waa'een isaanii. Akkasumas immoo hawwaan ammallee jechuudha dubbii gochaa jirti. Abdiin hedduu viidiyoo dalagee ture kaleessas hawwaadhuma sana lola. Kan harka keessaa qabu hawwaadha, kan dhossee jiru hawwaadha. Insobdee viidiyoo daladde malee jedheeti kan inni dubbachaa jiru jechuudha. Isin immoo har'a viidiyoo abdii fiddeetu irraa dubbachaa turte jechuudha. Maalla gootaa wanna gootu tokkollee hin qabdu. Anillee si baqadde biyya gadhiise hin deemu maal fiddaa jetteeniiti abdiitti deebisaa jirti jechuudha. Ati Sumayyaan jaallattu, ati dhimma Sumayyaan qabdu. Amma kaatee Sumayyaaf dubbachuuf kaataa kaleessa dheengadde Sumayyaa lolaa turte Sa'iidoorra gortee. Amma immoo Sumayyaadhaaf dubbachuu hin dandeessu. Ati adabadhuu taa'e nuti sin sodaannu an akka kooti sin sodaadhu jetteeniitu likkiisa itti himaa jirti jechuudha. Mucayyoon baay'ee aartee jirti. Garuu rakkoon isaan gidduu jiru baay'ee ulfaata. Kan furuu qabu rakkoo kana Sumayyaa malee namni tokko hin jiru. Amma hawwattii kanas sababii isin hiriyaa Sumayyaa taatee fi si dhossee situ harka keessaa qaba jedhaniiti kan isaan lolaa jiranii. Maal amma mucayyoon kun yoo dhossiteeyyuu yoo deemi jetteeniyyuu hoteela wajjin qabattee hin jirtu. Mana tokko keessa wajjin hin jiranii. Otuu mana tokko keessa wajjin jiraatanii itti himuu hin dandeessi jechuudha. Garuu Sumayyaan akkuma beektanii lookeeshinii ishee cufattee jirti, namni arguu hin danda'u jechuudha. Maaliif akka namni argine akka namni naqeen argine lookeeshinii cufattee jechuudha. Utuu dhimma Sa'iidootti deebi'uu qabaattee utuu Sa'iidoo wajjin nan jiraadha. Abbaa manaa kootii, abbaa ijoollee kootii, ijoollee koo olii gadi hin facaasu jetteeti Sumayyaan inuma deebiti jechuudha. Jaarsoliin inuma deebisu garuu isheen diddee jirti, garaa kutattee jirti waan ta'eef wanti godhamu hin jiru. Hunda caalaa kan jaarsoliinis waa gochuu hin danda'u. Ilmi namaa waa gochuu hin danda'u jechuudha. Kan waa gochuu danda'u Rabbi tokkicha qofadha. Kanaaf du'aa gochuu fi waaqa kadhachuufidha malee wanti godhamu tokkollee hin jiru jechuudha. Malee gidduu kanatti hawwaanis abdiinis ofuma baqqaa wal lolu jechuudha. Ofuma wal fixu jechuudha gidduu kanatti. Sa'iidoonis kun akkuma argitanii amma ammaatti ba'ee viidiyoo hin dalanne amma ammaatti hafuurrisaa fooyyee qaba jechuu malee nama adda baafatee beeku hin jiru jechuudha. Waa inni irra jiru inni gidduutti raa ta'ee dhukkubsatee sababii kanaatti ta'aa jira jechuudha. Utuu fayyaa qabaatee utuu viidiyoo dalagachuu barbaade ba'ee dalagataa jechuudha. Namoonni tokko faan diraamaa hojjetaa, diraamaarra jirtu. Hundi isaaniiyyuu Sumayyaan faanis akkasumas Sa'iidoonis hundumti isaaniiyyuu diraamaarra jirtu. Amma kaleessa wabiin liivii tiktookii dhufee ture. Nan dhaggeeffadha. Diraamaan keessan yoom xumuramaa? Diraamaan keessan eessarra ga'ee jira? Hin xumuramuu jedhaniitu dubbachaa turanii jechuudha. Otoo diraamaa ta'e meessinumaaf iyyuu mee ta'a yaadaa laalaa meetti yaadaati. Utuu wanti kun diraamaa ta'ee wanti kun soba ta'eeti Sa'iidoon guyyaarraa viidiyoo gadi dhidhiifatu yoo dhugaan isiniin jedha. Utuu diraamaa ta'eeti viidiyoo guyyaarraan gadhiifata sila. Maaliif birriidha waan ta'eef birriif hojjeta waan ta'eef kan inni irraa hojjetus yuutuubiidha, kan inni irraa maallaqa galii guddaa argatus yuutuubiidha waan ta'eef dhugaan isiniin jedha silaa viidiyoo amma gadhiisa. Kanaafiyyuu ana akka kootti waan hin argaa jiruu fi waanuma walumaan argaa jirrudha waan ta'eef diraamaa piraankiidha isa jettan kana. Sa'iidoon jireenyi isaa piraankiidhaan guutamaadha. Inni erguma yuutuubii kana jalqabeeyyuu piraankii hojjetaa jettaniiti kan isin dubbachaa jirtan namoonni tokko piraankiin akkanaa miti namana. Piraankii otuu ta'eeti guyyaa 2-3 piraankii nama goota. Amma kana hin dheeratu jechuudha. Piraankiidha jedheetu amma kana hayyuu fuudhuu geessaa la akkasii miti dogoggortanii jirtu. Namoonni tokko immoo akkasumas immoo Sumayyaa baay'ee arrabsu jechuudha. Sumayyaa baay'ee illee arrabsu baga dhiise baga jalaa baddee midhaan jedhanii baqa olola adda addaa jira jechuudha. Akkasumas immoo ayyuullee hin arrabsu
hedduu tokko ulfaata jechuudha. Jechi nama daangaa hin qabu, arrabsoon nama daangaa hin qabu garuu danda'uudhuma obsuudha malee jechuudha wanti godhamu tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu utuu ana akka kootti yoo fedha ishee ta'e haa deebitu. Fedha isheen ta'u taanaan immoo kalas maal dubartiin tokko dhiira malee hin jiraattu inuma jiraatti. Ijoollee ishees inuma guddifatti fayyaa qabdi, nagaa qabdi, rakkoon tokkoyyuu hin jiru. Hojii ishees immoo itti beekti. Isheen daa'ima ola deemtuudha nama umuriidhaan sokkee ijoollee ishee barsiifachuu guddifachuu dadhabee miti. Nama barsiifatti nama jiraachifatti ijoollee ishee jechuudha. Isheenis kanumaaf murtoo amma ga'u murteeffatte natti fakkaata. Kanaafuu yoo danda'ame rabbitu walitti deebisuu danda'a. Ilmi namaa waa gochuuf hin danda'u. Ilmi namaa akkuma argitan dadhabamee jira, dadhabanii jiru. Waa meeqa ta'anii yaalanii dadhabanii dhabamee jira jechuudha. Akkasumas immoo eenyunni mucaan inni hiriyaa Sumayyaallee eenyunni maqaan isaan harkaa badee jiru. Oduullee daddabarsaa Sumayyaadhaa fi sagalee isaallee fiddee gadhiisaa turte. Sumayyaan mucichi Itoophiyaadha. Isuma miimooriin badee harka keessaa qabu jedha Umar nan yaadadhe. Umariin sunis iccitiin guddaan wayitu jira. Nan hima jedhee ture sila hin hima jedhee icciticha si eegaan ture hin himne. Iccitii guddaan Sumayyaa bira jira. Sumayyaan yoo deebite Saayidoon fayyaa ta'a. Yoo Sumayyaan Saayidootti hin deebiin sammuun Saayidoollee fayyaan ta'u nagaan ta'u. Iccitii jabaadha, iccitii guddaatu na bira jira jedhee odeessaa ture. Icciticha hin hima jedheetan eegaa ture. Hin himne akkasumatti baafatee odeesseema jechuudha. Kanaafuu iccitii wayiillee hin qabanii. Waa hedduu namni odeessaa beektanii waa hedduu namni haasa'a. Kanallee miti. Saayidoon kanas yaadu ilmaan irraa qabaa. Waa hedduu wajjin argee haadha manaa ijoollummaa isaatii. Isa si yaaddan kanas hin naqu jechuudha inni. Sin amma gara zarinnatii kanatti yaaddanii kanaafitu isheen Oromoo jibbitee ilmuma Oromoo wajjin lammata deebi'eeyyuu hin jiraadhu jettaniiti kan isa nama TikTok irraa gara hanjaa seedhan kana kaasaa jirtanii lola girri cimaadhaa fi jabaadha kan amma TikTok irratti kaa'aa jiru. Viidiyoo wayii ijoolleen sheernatti goote ani viidiyocha asirra gadi dhiisu YouTube irra gadhiifadhu ennaan lakkeen asirra gadi dhiisu mucayyoon Sumayyaa lolaa jirti. Ani Sumayyaa nan jaaladha nan kabajaa kan itti balleessee ayyuudha malee Saayidoo miti kan balleessee Sumayyaallee miti waan goote hin qabdu isheenii. Lakkabbaa koo ani YouTube irra gadi dhiifadhu nattaafu ofuma kiyyaa odeessee illee irraa dubbadhee jaalala isaaniif qabu dubbatadha malee ani fidee gadi dhiisu jedhe dhugaa maaliifi. Ani hedduu tokkon jaalladha dhugaa rabbi hedduun jaalladha. Sumayyaan amala qabeettiidha akka warra kaanii bobboontuu intalaa miti dhugaa rabbi akka warra kaanii boontuu isheen kanaafan jaalladha jechuudha. Sagaleen koo sirrii miti qofaatu na qabee jira giddiin haasa'aa jira dhugaa rabbi qufa'innaa yaa rabbi na eegechaa dhumanii viidiyoo kana waraabaa jira jechuudha. Qufaan na qabee kanaafin akkasitti haasa'aa jira. As keessatti qufa hin barbaanne jedhaan qufaan natti dhufaa jirti. Yoo isinitti tole laayikii sabiskiraayib illee naa godhaa isiniin jedha. Ijoolleen gaaffii na gaafattanii viidiyoo isinii gadhiisee jira. Barnoota yuutuubii viidiyoo isinii gadhiisee jira. Komishinii koo jalaa dhaqaa laalaa viidiyoo komishinii koo jala jira waan ta'eef akkaataatti yuutuubii banatanii akkaataatti viidiyoo walitti hidhatanii waa hunda isaayyuu taraadhaan gadi isinii dhiisa. Gaaffii keessan ilaaleen hojjedha malee hundumtiyyuu yuutuubii banatee yuutuubii hojjeta waan ta'eef nama tokko lama kan hin beekne. Kanaafuu gaaffii keessan irratti hundaa'ee viidiyoo isinii gadhiisa. Baay'ee waan na daawwattaniif galatoomaa ulfaadha.